Dabe, dabe natti firfirsi dabe, dashe dashkuri fili dabe, qalbi na hatinna hiddabe, komme ya birbirsa ko komme ya tokkicha ko komme si jalalita komme, malo si jalalita komme. Lenchacha lenkotu manke boji onena same jijiksa tigari fesa mali sif gabrome. Kan biraanu jechuu dandeessaa? Meenu jedhe. Dadhabin sagaleen kee baay'ee dadhabeera. Ejjeto erga sigarte riba dabde yaadonte barida waadaan natti sigaa dhufte osoo na beekte yaadonte narraa cufte osoo na beekte yaadonte narraa cufte ati kiyyaa naaf beeki ati kiyyaa naaf beeki garaa hin jabaatini siifin dukkana deema bineensi na nyaatini siifin dukkana deema bineensi na nyaatini siraa siddiike nafu si jala deemetumaan si faana gala si dubbisullee aan sodaadde naannawa kee jirtu noola qilleensa foolii keetiin ta'ee huladhaa halaala qilleensa foolii keetiin ta'ee huladhaa halaala. والله حبيبي والله حبيبي أنا حبي لك قلبي وأنسى دمعي واللي طبيبي والله حبيبي والله حبيبي. Enggak kiyya. Waan jedhu bareedaadha garuu reenjiin kee baay'ee xiqqoodha. Sanarraan immoo dadhabdeetta baay'ee waan laaqana nyaanneef immoo afurmaan qabdu. Garuu Sigaleera miti dadhabeera baay'ee humna hin qabu. Sun immoo dirqama kaa. Malee osoo kanarratti xiqqoo ishee humna dabalte waan bareedaan hojjette yaada. Fiilgoota namatti tola inni. Sigaleera miti rukuttaan keessa omaan jedhu keessa jijjiirta. Garuu reenjiin kee baay'ee xiqqoo waan taateef shaakala guddaa barbaada. Shaakala guddaa sirraa barbaada. Hojjedhu sirriitti dhuguma nan dorgoma waan jettee dhufteef ganama vocal exercise hojjechuu dandeessa. Kaatee jechaadha. Dhimma koo jettee yoo hojjette natti mul'ata wanti gaarii ta'e sirraa. Homaan jedhu jedhee yaadan akka kootti. Carraa gaarii. Wanti xiqqoo sirraa mul'atu jira. Maaliif marsaan kun akka marsaa jalqabaatti waan ta'eef malee waan kana yeroo biraas nitti himuu hin dandeenyu jechuudha. Jechuun akka sirreeffattanii dhuftaniif. Fakkeenyaaf sirbootan yoo amma yeedalicha sirbitu maal goota harka caalaa ilkaan kee keessatti fixxa jechuudha. Taayiting tiiz wanni ati afaaniin silaa osoo afaan bantee sirbuu qabdu afaan kee walitti hiitee jette sagalee san qixa sirriidhaan hin baaftu jechuun isinillee waan jedhu hin bahani gara funyaan fuulduraa kanatti sarkil ta'aa deema jechuudha. Maal qabda tamma waan miidhagaa tokko uumamaan osoo qabdu teeknika itti fayyadamuu qabu walaaluudhaan wantoonni ati silaa feelsi harkaa godhu waa baay'ee jira jechuudha. Lammata waa'ee humnaati. Waa'ee humna afaan kee bantee afaan baaftee as keessaa yookaan diyaafiraamaatik vibraato fayyadamtee yoo sagalee gadi hin baasini humni hin dhufuu hin danda'u. Humna fakkeenyaaf rakkinni asirratti arga breathing systemiin kan kee ittiin fayyadamne jechuudha humnumaayyuu. Kanaafuu humni sagalee keetii maal ta'a dadhabaa deema. Kanaafuu amaal keessattuu waa'ee afaan hidhanii sirbuu jechuudha afaan keessatti ilkaan keessatti deddeebisu kun baay'ee amala badaadha. Weellisummaa keessatti amala badaadha amala itti fufuu hin qabne jechuudha. Sagalee gara funyaanii fidu kanas ittisi garuu akka marsaa jalqabaatti carraa odoofsii kennine waa tokko hojjechuu hin dandeetta kan jedhu oduu darbeen natti tola. Kiyya yaada sii latamee sirriitti dhageeffadhu. Dorgommichis cimaa deemaa sababii ta'eef uf shaakalchiisii carraa gaarii siif hawwina. Oromticha boonaa qabaataa hundumaa Oromtitti boontuun burqaa waa hundumaa
bareennilleen keetumaa hayyummalleen keetumaa gootummalleen keetumaa kasii kennees rabbumaa sittin qixxaattu homaa sittin qixxaattu homaa gurri abbaa duubaa jecha laallee malee bonaa fi faarulee siilaanuu hin malee dhugumaan dubbadhu. Kaabiraameen jedhe. Asii baree kan biraa hin baruu maal taate jaalala keetii sammuunko kan boqonnaa argate. Nuga'e. Amma maal taate. Nuga'e. Yaanni isirratti si kennu hin jiru. Waa hundaafuu carraa kee gadhu. Daraara lagaa ililiiraaree mukkee waa bira dhaabbatu tarree midhaan gosayyuu muguddaa garraa ashiitaa waaddii faandishaa muyira soora lubbuutii leellisa qalbii koosuma waartu badhaasa rabbii bareeni uuma faaya addunyaa dhihanaa qalbii ifa jireenya. Jaman. Mee sirba biraa sirbi siin wal madaalu. Ankan garaa koo rabbiin an dhoowwatu namummaa koo isheen jaalattu andabeetii halaala baqatu shaggee gaarii hojiinsi habaatu. Ankan garaa koo rabbiin an dhoowwatu namummaa koo isheen jaalattu. Jamal nuga. Akkana dorgomaa tokkotti iddoon kun iddoo dorgommiiti. Iddoo namni ogummaa qabu ogummaa isaatii ol moo'ee wal dorgommii bakka guddaarra ga'u. Kanaafuu atis dorgommii kanaa waan qophooftee dhufte natti fakkaatu. Waa hundaafuu carraa kee eeggadhu nugaarraaf. Amma juraaree bu'ee si yaadee du'e. Amma juraaree bu'ee si yaadee du'e. Amma yisayaan saloo martuu gaaddisa. Amma yisayaan saloo martuu gaaddisa. Jaldeesi lallaabumaa ilaalaa baha. Jaldeesi lallaabumaa ilaalaa baha. Argeesi nungaadhumaa garaanaanaha. Argeesi nungaadhumaa garaanaana. Amma juraaree bu'ee si yaadee du'e. Amma juraaree bu'ee si yaadee du'e. Amma yisayaan saloo martuu gaaddisa. Amma yisayaan saloo martuu gaaddisa. Gantuu nama yaa marartuu nama mucayyoon dhufte ganda qarree gama. Omaan jedhu garuu ittiin hojjenneetti sagalee ittiin qophoofne sirriitti beeksisa. Afurallee jechaa turte. Fiigdee dhufte. Maaf ittiin qophoofne? Kun dorgommiidha miti. Qophaa'uun dirqama. Dorgomuun dhufe haga jettanitti itti qophaa'a maaloo. Waan qabdanitti ittoo fayyadamtanii natti tolaan. Hunduma keessaniif hin jedha. Qophii. Please. Kan biraa waan ansiin jedhu hin qaba. Carraa gaarii. Si yaade kaaraaleen fagaate saabboontitti walloo sanyiitoo yaani keenya nyaate saabboontitti walloo sanyiitoo yaani keenya nyaate si yaade kaaraaleen fagaate saabboontitti walloo sanyiitoo yaani keenya nyaate saabboontitti walloo qomootoo yaani keenya nyaate adda fagaannullee sanyiitoo qomootoo yaani wal nu biraa foon irraa cite sanyiitoo qomoo. Mee sirba Umar keessaa sirba tokko nu sirbe. Sirba Umar Suleyman keessaa. Ani kan mukootiin seenee dhuma shaakalaa ture. Kan biraa home. Hinduufa qaxxaamuree anoo laga waa biyyoo dheebuu keetu na jira mucoo shaggee baaliyyoo way callee morma kan keetii
maraan mana sha'arariiti boontuu ansumaaf maraadhe nakkootumee daddafiiti chuppe iskichi ammas mee maaliif carraasii kennuuf jechuun waan gaarii sirraa mul'ata. Mee baaroo keessaa misir boo jedhame baaroo beeytaa baaroo. Ani kiyyumaan already koppii yonnoon goone harmoota kiyyuma irratti shaakala. Teetumarra shaakala. Baaroon barkan uummataati hawaasa keessa jiru. Rakkoon qabu saniif. Kiyya dabaluu hin danda'a birootis kan mataaf. Gaheeras madaalleeras keessatti jalqabarraa kaaseeti waa'ee teempoo hin dubbatamu jechuudha akka barbaade deemaa turte. Haa ta'u immoo wanni maaliif ani sirratti argu uumamaan sagalee ittiin sirbuu dandeettu qabda jechuudha. Waan uumaan si kenne qabda. Wanta kana immoo namni yoo gaayidsi godhe yoo si qarqaara ogeessatti yoo hiitte waan tokko hojjechuu dandeessa. Reenjii sagalee kee illee moonni sirba si jijjiirsuun maali hangam akka daangaan sagalee kee bal'atu laaluu fi teeknika baay'ee achi keessa laaluuf turre. Haa ta'u garuu amma komforti zoonii sirbite kana keessatti ani uumamaan waan gaarii sirraa argaa. Akka dorgomaa tokkotti garuu waa baay'eetu si hafa. Kana qofaan hin deema jechuu hin dandeessu of duras yoo dhufte jechuudha. Sirboota biraallee shaakaltee sirboota si madaalchisuu danda'an qabattee yoo dhufte gaariidha. Ammaaf garuu akka marsaa kanatti waan gaarii sirbuu hin dandeetta waan ta'eef waan gaarii sirraa mul'ata. Waa hundaafuu carraa kee eeggadhu jechuun barbaada. Haala bifaa kee hubadheen jaaladheetiin si filadhee tokkicha hiriyaa dhugaa abdiin jiruun sin godhadhee situu na caala hundumaa wannin si jijjiiruun qabu hin danda'uu dawaa guyyaa liphi takkaafan si dhabu. Kia ya kadima kia lo shishaga kia ya kadima kia lo tu shaga ya miya wana didama simame julumati akkam fetame himadu akkam sihata wani harka keetiin jira kunoo boji'amee jalaalani kiya ya kadima kiya loo shishaga kiya ya waan gara sirraa mul'atu mee sirriitti amma silaaluudhaaf humna kan ka'e jechuudha. Mee sirba biraan gaddatii ilaalla. Nan dhufa gurbayyoo nan dhufa jaalallee dubbiin jaalala kee akkasaa wallaalee dubbiin jaalala kee akkasaa wallaalee yaa karaa mana kee jaalallee kiyya maaf narraa dheessitaa tiruu kiyya yaa garaa jaalallee kiyya gawwa sabrii hin qabne tiruu kiyya. Ayyee dhaqme bareeda wanta itti qabdu namatti tola waan bareedaa qabda garuu yeroo gadi buutu yookaan low pitch irratti yeroo dhuftu haa irratti baay'ee bareeda natti tola yeroo wanta itti qabdu humnas qabdan hojjetta sirriitti qulqulliidhaan dhaga'ama. Sirba isa jalqabaa naaf wayyaanaa fi gara caalu garuu waan ansi jijjiiruu hin qabu iddoo jettu sanitti meeloodii jijjiiraa turte. Akkas wayii akka kan beektaa sinkopeetu wayii godha ritmiin kun yeroo jettus akka nama okkolu wayii akkas wayiiti baay'ee bareeda saniitu bareeda siigalee sirbisaa akka jirutti ta'e kun immoo speeshaal taatee baay'ee bareeddi iddootti sana balleessuu hin qabdu. Ishiin sirraa barbaadaa ture garuu naaf hin ishee irratti yaadi akka waliigalaatti garuu ritmikaalii immoo teempoo waan jedhamu jira teempoo baay'ee jijjiirta isa hojjetameen osoo hin taane wanta akkas jechaa deemtuu fi inni ittiin weelliftu tokko miti isarratti bareechii hojjedhu bareechiti gurra barbaachisaa dhaggeeffadhu humna qabdanni gaaffii hin qabu namatti tola sagaleen kee
carraa gaarii. Angaruu humnati qabdu baay'ee gaariidha. Lammata immoo gaafa waltajjiitti as dhiyaattu isa gubbaa san qofa laalta laacha. Hin sodaatte miti? Sodaa kana ofirraa balleessa. Maaliif dubartii cimtuu taatee akka baatu abdiin sirraa qaba. Sodaa ofirraa balleessa. Namni yoo waltajjiitti dhiyaatu yoo stressii keessa jiraate yoo sodaa keessa jiraate wanumti silaa inni hojjetuuf dhufe sun harkaa bada jechuudha. Kanaaf amma natti kan fakkaatu rukuttaa keessaa akka fedha keetiitti deemte malee akka muuziqaan hojjetame sana osoo hin taane akka fedha keetiitti deemte. Garuu sagalee baay'ee bareeda qabda. Jabaadhu. Yoo ol baatu lakkaataatti kontirooltu gootu anaaf gaariidha. Garuu akkuma isheen asii kaaftee sagalee gargar buusan humna keessatti irra ejjetu qabda jechuudha. Sagalee gad buusan tash gochuu qabda sirriitti. Isarratti wantoota akka isarratti shaakalee carraa gaarii siif hawwaa waan bakka gaarii gahuu dandeessaa jabaadhu hojjedhu kan jedhu qofa. Baay'ee jabduu turte. Fuulduraaf immoo isa ammasii laatameen tirees deemuu miti kana caalaa sirriitti hojjedhu. Yaanni si dabalu maalidha? Sagaleen kee isa loharirra yoon dhufu gurraaf namatti hin tolu. Dhageetteerta? Inni immoo isa uumamaan dhabde kana shaakalaan fiduu dandeetta. Haayir irratti waan gaarii dhagaan ture. Kanaaf shaakalaan of sirreessise low part isa sagalee gadi bu'ee hojjetu jira miti. Riitimikaalii yaada sii laatan sirreessi carraa gaarii si fe'uun. Ejjeetoo erga si gartee riba dabdee tokkicha hiriyaa dhugaa abdiin jiruun siin godhadde. Amma juraaree bu'ee si yaadee du'e amma juraaree bu'ee. Si yaade kaaraaleen fagaate